iddoolee garaagaraa tatteessanii warreen qophii teenyaa nu hordofaadhaa jirtan martinuu arraanta nagaa akkuma keessattuu Direwoodiin yeroo ammaan tana wanni inni hojjechuu jiru waan suwaaba qabu waan namni hedduun jaalatuu fi akkasumatti illee namoota hedduu kan gammachiisaadhaa jiruu fi akkasumas soomanaa wajjin wal qabatee karaa ittiin ajrii dalagachuu jiru ta'uu namni hedduunis ragaanuuf bahee jira. Sanuma wajjin wal qabatee arraantanaas akkuma agartanitti kunoo na duuba raashinaatu jira. Direedoo keessa gaadheenya kana raashinaa hiramu jira. Maallaqni xiqqoo duuba kana jiran fakkaata. Eega raashinni hirame booda sanbooddee dooraalliinis akka dhufu odeeffannoon nu gahee waan jiruuf jecha. Kanaaf ammaan tana raashinuma. Dura rakkoon tan beelaa waan taatu jecha namni beelarraa haa bahu dura. Eegas booda karaa quufatte achi dachaana jechuudhaan Odaa self help group of Toronto jo waldeenii kun jechuudha. Aboo guutuu akka gabbu'aati magaalaa keessatti deemaa nama rifachiisaa nuun jee rifachiisaa jechuun isaanii akka biraatti hin fudhatina. Gammachuudhaan rifachiisaa isaas quban qabne raashinatti gaddiisaa nuun jaaniiti akkasitti raashina gama keenyaan akka raashinni dhufu godhanii jiranii nuti immoo raashina fuunee gara ummata rifachiisuudhaatti kan deemnu taane jechuudha. Artist Ramadaan Umar daddeemni raashina kana ummatatti kannuudhaan isaanii quban qabne ni rifachiifnaa isin hanga dhumaa faana turaa isiniin jenna. Kaameramaan Sool Studio guddisnee galateeffachaadha. Hanga dhuma sagantaatti turtii gaarii isiniin jenna. Waldeenii Odaa kan Torontootti argamu nama akka rablaa hoggaa karatti agartan ziyaartanii raashina kannitanii fi du'aayi goosistan malee biran kutinaa waan nuun jeef nuti eega konkolaataa qabannee osoo karaa deemnu rablaa agarraani akkasi fireema dhaqne rablaa dubbisuudhaaf deemne jechuudha. Rablaan siin beekaati daawwattoonni keenya siyaa beekani maqaa keetti hime. Ramlaa Jibriil. Rablaa teenya arraanta nagaa waldeenii Odaa kan Torontootti argamu nama akka rablaatiif du'aayi nu haa godhaniiti waan soomanaa raashina geessaa fi nuun jaan mee isaan kanaan maal jettaan? Buleen kiyya galatoomaa rabbi isiniif haa godhu waan isin feetan cufa rabbi isiniif haa guutu jaan buleen kiyya. Mee rablaa yeroo ammaan tanaa dhukkubni kunis dhufee jira Direedawaa maal fakkaatti jiruun Direedawaa maal fakkaatti? Xiqqaattee jirti akka duritti hin jirtu Direedawaan. Wahaleelu waan xiqqoo harkaa qabdu abbuma takkaaf waan afaan kaayattu malee kaan bulgeeyuu hin dandeessu. Mee ati masruufani qabdaa maaltu dalagaan qabdu maal nyaatta maal hidhamee kennu? Waan abbaa hiyyumanaa kanneen maal nyaadhee dhugu afiyyaa dadaati iyya bakka waan biraan qabu hin qabu. Mee uummanni Oromoo maal akkasii godhan feeta? Obboleeyyan kiyya gaa ani miilaan deemee karayyuu deemee akka uummataatti dalagachuu hin danda'u. Waan asin naa gootan furadhee dalagachuu ni danda'a. Kanaafuu obboleeyyan kiyya kana gargaartan galatoomaa. Akka isaan si gargaaran. Silaama jabloo asii si baranii ni dalagata. Ni dalagata. Kanaaf manni Oromoodhaa jabloo si bananii si gargaara. Aya waldoo Odaadhaa qaamman tana salliita raashina si buusuu deemu kana si kannu kana maal jettaamme? Galatoomaa obboleeyyan kiyyumaan jaan. Kanaafuu daawwattoota keenya akkuma ammaan tana rabla irraa dhageessanitti tanaan dura beektaa osoo karaa deemnu naa himtee ture ansilaayin asit ganda kanatti dukkaana guddoo takka jabloo banadhe
taa'ee dalagachuun hin danda'a waan joo yaadanaa kaastee jirti. Kanaafuu gaa'ummanni Oromoo duuda bal'aa sii qaba. Akka si gargaaru akkas cinaa dhaabbatu abdii guddaan qaba. Baatiin baatii soomanaati. Baatii soomanaa jechuun baatii irra guddaa nama swaaba yookaan ajrii dalagatudha. Kanarraan kan ka'e Afooshaan Odaa kan Torontootti argamu namoota akka obboleessa keenyaa kana. Baatii soomanaa kanaaf raashina isaa ni barbaachisa jechuudhaan egaa nutis agarraan bira konnu yenneeti. Mee dura walaa barruun maqaa kee? Toofiq Aliyaadoo. Toofiq ansiin beeka beektaa daawwattoonni si haa baran jeeti malee gisee iddoo as teessee shuumoo fa'aa gurgurtaa miti. Ni dhiiste moo akkami shuumoo? Haalli jireenya dhiyoo kana midhaan qaalayeete. Jireenyi qaalayee toora qarshii 60,000 kana kasaaraan irra fide. Dalaguu dadhabee baatii takkaaf cinaa eegan dalagaa dhaabeen maantana. Taa'u jirtu jechuudha. Kan hin taa'u jira. Duuba eenyu si masruufa eenyu maallaqa si kan eenyutu wanti jiraatu si godha. Namni naa kanullee hin jiru. Dura waa xiqqishuma waan harkatti hafe takkaan ijoollee 7-8 manarraa qaba. Sanuma fuudheeti nanguma san raashina bitee fi hanqasutti xiqqeessee fi kan nu jiraaf yoonii fi qabalee dhaqees ati turistiidha maal gootaa itti haajamtaa naan jaan. Akkamitti turistii gaja? Ammaan tana warri waa katamu ganda keessa ni jira miti. Isi warri ministeeraati miti maal itti gootan. Bakka qoosheettiin dhaqe guyyaa takkas duraan. Gargaarsa harkachuu barbaadudha. Dachii haa taa'an kana. Ammas kanii fi xooraataati midhaan ni jira miti. Kanaaf godhaa jennaan sin barbaachisu deem naan jee sirraa. Qabaleerraa. Deem naan jee haa jeetin ka'ee deeme. Yoonii fi nama takka waa qabu niin gaafadha jee bira dhaqees ati ni qabdaa maalirraa nu gaafattaa naan jaan. Saniif akka nam takka hin gaafannees. Karaan na cufame ni dalagatta naan jaanii bakkaan hin gaafannees dadhabeetiin jira jechuudha. Akka ammaas deddeemtee akka gaariitti hin dalayne immoo humna hin qabdu. Humna hin qabu. Waa takkas godhachuu hin danda'u. Dalagaa guddoo dalagachuu hin danda'u. Dalagaa xixiqqoo silaa niin dalagadhee jees itti humnaan dhabe. Kanaaf mee uummanni Oromoodhaa akka sagantaa kana daawwachaa jiru maal siif haa godhani? Ani waan inni barbaadu dalagaa waan inni itti dalagaa kana dalagadhu maallaqa ta'uu waan mataa haa ta'u raasan maala maallaqa namaa kana qarshii 60,000 ol narra kasaaraa narra jee kanaas narraa baasuudhaaf yoo dandeettiin jiraatte anis waan inni ittiin dalagaa kana godhadhu itti godhachuudhaaf na barbaachisa. Kanaaf kana na barbaachisa. Hayyamee waldee Odaadhaa kan gargaarsa ammaan tana si godheef maal jettaan? Haa galatooman egaa ilaarraan tana namni na gargaare hin jiru. Guyyaa takka illee ilaa ammaan tana qarshii takka namni na gargaare hin jiru. Bakka takka amma dura nama hojii dhaqeetiin maqaa kiyya na katabanii dhumee deemnaan jaan. Haa jeetiin deemee hin gaafanne ganaa nam takka bira dhaqee namallee hin gaafadhu jeetiin qabadee taa'u jiraan ilaa ammaan tana. Yoo rabbiin asuman na fide malee hin gaafadhu jeetiin taa'u jiraan. Rabbiin guddoo bakka isaan irraa baasan rabbi haa kaayuuf. Ta isaan kumaan qabnes rabbi haa kennuuf. Bakka isaan jiranittis nagee rabbitti haa godhu. Balaas rabbi irraa haa qabu. Nageetti haa ta'u. Umrii bira haa qabdu rabbi haa kennuuf. Isiniifillee waan dhuftanii na barbaaddaniif jecha isinis rabbiin guddoo tanarra guddoo rabbi isin haa kennu. Amiin teenya taqabballee jirra. Waldeen Afooshaan Odaadhaa. Sagantaa kana laa jiranii bakka taa'u jiranitti akkas jala amiin joo jiran abdii guddaan qaba. Atis rabbi si haa milkeessu mee namni si gargaaru faru akkamitti si harkata lakkoofsa keemiif? Lakkoofsa kiyya duwwaa 9 15 12 53. Daawwattoota keenya lakkoofsa isaa dhageessanii jirtan namni isa deeggaruu barbaadan gargaaruu barbaadan kunoo akkuma agartanitti hirina qaamaa qaba.
taa'ee dalagachuu ture shummoo gurguraa namni hedduun illee duraan dhufee irraa bitachuu ture sababa dhukkuba kanaatiin namni hedduun irraa jechuun dalagaan isaanii dhaabbatte akkuma inni reefu afaan hime jechuudha. Kanaafuu uummata Oromoodhaa isin qaba gargaaraani. Waldiin Odaadhaa guyyaa arraantanaa jiraattota magaalaa Direedawaa kanneen harka qalleeyyii ta'an dirqama gargaaramuudha qaban jechuudhaan guyyaa arraantanaa kunoo ganda irra deemnee namoota harka qalleeyyii irra deemnee ilaallee arraantanagaa kunoo akkuma agartanitti yaamnee as jiranii jechuudha. Kanaaf namoota hanga takkaa as kanneenaaf haafees bakka isaan jiran dheenaa akkasitti kanneenu jechuudha. Ammallee gaan waliin turaa isiniin jechaadha. Yadaa Odaa Rabbi isinii haa godhu inshaallah. Direedhaadhaa duutuudha. Yeroon direedhaadhaa dalagaan isin jirtu eegaa koreeraan kun dhufe nam tokko ka dalagatu jiru hin jiru. Ilmaan waan itti kannan hin jiru. Ilmi namaa dhiira hin jenne dhalaan jenne dalagaa dhabanii mana taa'u jiran. Wanni takka wanni dalagatan hin jirtu. Akkana cofatee banatu fa'aa jira maali? Wanni takka wanni dalagatan hin jiru. Kun dalagaa wallaalee namuu hidhamnee taa'u jira. Aranu yaamuu keessanitti hedduu isin galatoonfannati. Gargaarsa kana godhe umraan isaanii haaree jalaalamaa ijoollummaatan hanuu jiraatan gargaarsi kun har'aan tana bakka nu fuudhee duuba beekadhu ka'a. Duraanis kadhannee bulu jira hanga humna qabnu dadhabanne imma ijii nu faalloytee mana gallee sadaqaan jiraanna akkamii duuba. Warra kana gargaarsa kana godhee moo rabbiin isaan haa jiraachisu umri isaanii haa dheeressu akkanumatti haa fufan. Akkan uyaadan rabbiin ammallee isaaniif haayatu. Hanqee irra nuu kannitan kun nama miliyoona nuu kannetti takka. Gizee ganaa dhufuufillee gizee dabree fi ka dhufuufillee nu yaadadha. Warra amatu kana wajji jiru rabbi nu haa godhu. Dhukkuba kanaas rabbi nurraa haa balleessu. Biyyallee nagaya nu haa godhu. Nutullee warra wal guddifatu nu haa godhu. Ha fudhannellee ka barakaa, ka nyaannellee ka imaanaa qalbittillee shaadaa. Warra rabbiin godhee fi biitti nagaya nu haa godhu. بياك سبحان ربك جاغا ذاتي أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله بكا إسني تاغود إسنيس kabajamtoota daawwattoota keenyaa warreen sagantaa kana daawwachuu jirtanii obboleettii Teenya takka ammas deeggarsa gargaarsa waldiin Odaadhaa kan magaalaa Torontootti argamu godhe fudhachuudhaaf dhufte namaatu dirqi qabaa fideeni dhukkubaani. Kanaafuu mee eessaas dhukkuba akkamiin taatee waan jiru walumaan gaafannaan jechuudha. Mee durarratti maqaa keenyas. Salaamu alaykum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Faatuma Aliijii naan jaan. Faatuma eessaas dhukkuba. Onnuma tanarraa na taa'an ni naqqisa. Naanni narraan taa'u bishaan dhugus narraan taa'u guyyaa 19 midhaan afaan nan seenne. Turee eegaa aniga gaastiriik jaanii maaqama hunda ciisee bakkaan dhaqan hin qabu. Qaleefit on qalee lamaanii fi gaastiriik naan jaan. Dalagaan isaati da'iifa. Abbaa manaatis hin qabu ilmaanis bakka anuma bichaadha. Duraanis dalagee jiraachisee guddisee ilmaan kiyya. Saniin fuuqa manatti hin deebi'ee waamaan tan alhamdulillah. Rabbiin barakaa keessa haa kaafu addunyaa fi akiraa isaaniitillee.
Ismail Ali Shoodhaatii fi Zaayin Ibrahim Afoosha Odaa tan Torontootti argamtu keessaa nu dubbisuudhaan deeggarsi hanga ammaan tanaa godhame hanga ammaan tanaa kan daawwattan kana fakkaataa jechuudha. Warri hanga ammaan tanaa nu daawwachaa akka nuti bututnee dadhabu jirrutti isinis osuma teessanii warreen hifattanis aayilakki annan mi'aawee jira kan jettanis yoo jiraattan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa nuti gama keenyaan sagantaan hedduu nu dadhabsiistus rakkinni uummata keenyaa hedduu nu dhagayamaa kaantu kaan daranii osoo agarruu dhugumatti arraan tana akkatti oolle hin beeynu guyyaanis akkatti nurraa dhume hin beeynu yaa uummata keenya qashtii manni keenya akkuma agartanitti hedduu dadhaboota deeggarsaa fi gargaarsa fadhan hanga dandeessanitti cinaa dhaabbadhaa isiniin jechaadhaa warri hanga ammaan tanaa deeggarsa kanarratti wal cinaa dhaabbachaadhaa gargaarsa godhaadhaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaadhaa warri hin goone dhukkuba kanan sodaanne isinis godhaa isiniin jenna kanaafuu yoo rabbi jee sagantaa biraatiin walitti dachaanaa warra torbaanii isiniin jenna hedduu dadhabnee jirra beektaa kanaafuu dhiifamuu nu godhaa warra torbaanii nageenyu jiraadhaa kaameramaan keenya Saaladdiin Sool Studio qopheessaa fi dhiyeessaan Sharmaarka yaadamiin ture konkolaataa kan nu oofaa hanga ammaan tanaa nu waliin ture awwa kaameraa gama isaa kaameraa artist Ramadaan Umar Jaama mee Ramadaan Umar hot osoo nageen dhaammanne gargaarsa arraan tanaa Ramadaan beeyta arraan tana dhugatti osoo nageetti isin dhaammanne deeggarsa arraan tana godhuu turreerra anis ajirii dalagachuun barbaada isin na dhiistanii jannata seenuu feetanii nuun jeeti akkas gaanurratti illee jechaadhaa jannata seenuudhaaf arraan tana shufeerummaa nuuf shufeera ta'ee raashina bakka uummanni fedhatti geessaa ture mee Ramadaan sagantaa arraan tanaa Afooshaan Odaa kan Torontootti argamu nu godhe uummata keenyaaf godhe kanarratti maal jettamee rammee? Wallahi waan bareedaadha waan rabbii birallee jaalatamu waan hawaasa birallee jaalatamu tanaaf hundi keessanuu waan gumaachitaniif rabbiin sohaaba irra dachaa akka isiniif godhuun hawaa anillee sababa keessaniin sohaaba argachuudhaaf hirmaachuun kiyyallee hedduu irraa gammadeetiin jira tanaaf isinillee akkanatti warra miskiinaa fi warra qabu wajjin akka isaa walitti dhufan komunikeet godhuu keessanillee isinillee rabbiin zajaa keessan isin haa kafalu jechuun barbaada. Nuti hoggaa baantu walumaan jirraa miti. Keessaafuu Direwood wallahi waan ajaa'ibaa dalagamu jira warra Direwood illee gargaaraa jirtan Direwood qofa osoo hin taane addunyaa keessaafuu lammii teessan lammii Oromoodha ka dadhabaa ta'e akkanatti wal gargaarree if jijjiiruu dandeenya waan jiru kana afaaniin qofa osoo hin taane harkaa fi miilaanillee akka deeggaruu dandeenyu harkaan hoggaan jiru waan qabnu gumaachaa ka danda'u immoo miilaan bikka jarri san jiru deemaa jechuu barbaadeeti tanaaf waan bareedaa dalagame jeetii yaada itti fufaa jeetiin yaada kan nu barbaada. Mee Ramadaan irraa gargaarsa kaniinuu nu bira turtee nu agartaa uummata keenya harka qalleeyyii gizee agartu rakkoo gizee himatan keessattuu tamanni galaanni irraa jiise hedduu si bochiste mee waa'ee kanaa wallahi waan sammuu nama tuquu jira nuti nyaannee hoggaa qofnu nama hin nyaannee fi nama hin quufne garagalee ilaaluu hin dandeenyu dadhabnee jira waan akkasiitu na dhaga'ame hoggaan harku hedduu wallahi niin boo'ee waan bikka sanillee ilaaluu dadhabeetiin firraa deeme tanaaf namuu waan qabuun silaa gumaachee nutiif miti jechuun ani yooniin dalagee namni san waanaaf godhaa osoo hin taane rabbiirraa hin harkadhaa je'ee yoo wanni dalagamu ta'e hedduu bareedaadha jeetii yaada. Maayirratti mee uummata Oromootiif warra sagantaa kana daawwaa jiru maal jettaan? Wallahi silaa akkanumatti yoo dandeeme kanaa ol cimee silaa namuu waan qabuun itti hirmaate bareedaadha jeetii yaada tanaaf isinillee galatooma warri kannitanillee nuti afaan war keessaafu warri amma itti kanname kun afaan isaanii osoo hin taane qalbii fi garaa isaaniitu
nu eebisaa kana yoo yaadan dasna jaani gama kiyyaan. Arra keessattuu Afooshaan Odaa kan Torontootti argamu du'aay uummata irraa fudhatee jira. Akkasuma akkasii. Naam waan guddaadha kuni. Namni gargaarsa arraan tana fudhate dhugumatti nama rakkataadha. Nama rakkataa gargaarsa hin qabne, ka ilmaan hin qabne, nama isaan gargaaru hin qabnedha. Daawwattoota keenya dubbii isin dheereessine afaan taatu nu gogoge dachiin soomana nageetti. Yeah.